Filannoon tokkolleen hin turre. Filannoon Oromiyaa keessatti yeroo duraatiif godhamu. Bakka gariitti waajjira Piroofeesar Mararaa fa'aa cufaa garii ammoo halkan dhaqanii guban. Har'allee ni gartan tooftaa jijjiiramu jajjabaadhaa namuu. Ka bakka nun buune gabbuuftanii ka bakka isin buu ol baaftanii jechuudha. Itti yaadee filatuu qaba. Maaliif yoo jetta? Erga bakka nu hubattanii booda uf duuba laallu jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jechaa. Arraan tana filannoon maaliif barbaachise waan jedhu irratti qophii ajaa'ibaa isiniif qabannee dhufneeti jirra. Waa baay'ee irraa wal hubachiisaa wal barsiifna. Waliin bashannanaa hamma xumuraa akkan waliin turtan kabajaan isin gaafanna. Share, like, subscribe gochuun dagatina. Qophii keenya akka itti aanu kana dhiyeessinaa itti dhiyaadha. Dubbii filannoon maaliif barbaachifte jettu dura dhabe ergaa cimaa qabu kanaan isin bohaarsine gama filannoon maaliif barbaachise isin dabarsina. Obbo Jawaar Mohammad maqaa saba kee kan jaalalateetiif guyyaa meeqa ala qabbana keessa buleessa kabachisiisuuf filannoo irratti ni hirmaata jedhama dhugaadha. Ummata Oromoo ummata kiyya kan kaleessa gaafa waadaan galuuf hin shakkin eengadda ammoo bahee du'a na oolcheessan maqaa isaa kabachiisuudhaan kan hirmaata jechuudha. Waaw, kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Dubbii kanarratti artistii keenya Falmataa Roorroo maal jedhame? Hagamman duraatu edaan guyyaa eeyti taa'ee gareenu baatee dirree jirti abbaalee calloodha natti aansaa jeetti abbaalee calloodha natti aansaa jeetti. Abbaalee calloodhaa natti aansaa jette Oromiyaan. Tole gaamee isinoo warri artistii keenya bira dhaabbattan kunoo maal jettan dubbii kanarratti? Faraqaan naannoftee duraa duuba aantee eeganuu bariite hin dhiitu deebite. Waan ajaa'ibaati dubbiin tun waan akka baalataraa jedhamtu sanatti fakkaatte. Egaa dubbii tanarratti Jawaar Mohammad maal jedhame? Baalataraan hun jaanii naggana taraan teenyan dhufe. Taraas yoo taate biyya ormaatti taraa salfiin qabanne waggaa 150 qe'ee teenya irratti taraa eegganne beektu. Akkana leenca keenya leenca ija barbadaa hamtuu sirraa haa qabu. Artistii keenya Falmataa maal uummataa dhaamta dubbii kanarratti? Gadaa bilisummaa nu yaame faraaqa bahee nu dabaale bakkalchi barraaqa kanee asimaanuu bitootti nu dhaaqa. Bane asimano bitootti nu dhaaqa. Gadaa bilisummaatu nu yaame faraqaa baanee haasimannu biiftutti nuuf dhaqa. Waaw, waan ajaa'ibaati dubbiin tuni. Akkam jechuudha isinitti fakkaatti isinillee yaada keessan gama komintiitiin nuuf katabaa. Akka yaada keenyatti biiftutti nuuf dhaqaa jechuun isaa tun paartiilee Oromoo hundatti nuuf dhaqaa bakkalcha kana if dura kaa'aa nutilleen gammachuun baanee simanna jechuu isaati nutti fakkaatti. Sheer godhaa maal eeydarre tole gaamee gama filannoon maaliif barbaachise jedhutti isin dabarsina. Ummanni keenya filannoon kun kan seera qabu taanaan ilmaan Oromootiif baay'ee murteessaadha. Akkuma beekamu biyya keenya keessa filannoon tokkolleen hin turre. Filannoon Oromiyaa keessatti yeroo duraatiif godhamu kun yeroo duraatiif kan kijibaa osoo hin ta'in kan dhugaa akka ta'u. Mariin bal'aan irratti godhamee tarsiimonis kaayamaa jira. Yoo filannoon ni ture jettan filannoo kijibaati malee. Yoo dhugaa walitti dubbanne ODP'n amma jirtu tun yookaan OPDO'n duraanii filamtee uummata Oromoo bakka buute jennee yoo of gaafanne deebisaan hunduma keenya keessa jiru noo kan jettudha. Yoo hattuu taate malee maaliif hattuu jettaniin gaafii murnoota ODP takka takka akka ta'e nuuf gala. Deebiin gaafii kanaa immoo akka itti aanu kana ta'a. Sirritti nu dhaggeeffadha. Akkuma hundi keenya beeynu gaafa Mallasaan lolaan aangoo dargii cabsee qabatu Mallasaan kophaa isaa dargii hin cabsine. Haa ta'u malee nuti hunda ammaaf isinitti odeessuun yeroo guddaa nu gaafata waan ta'eef amma ta'e tokko isiniif kaafna. Mallasaan Oromoo keessaayis dhaaba OPDO jedhamu ijaaruun aangoo biyyattii Itoophiyaa sana guutumaan guututti dhuunfachuu danda'e. Kanaafuu dhaabni OPDO jedhamu kun kan Mallasaan dhaabe akka ta'e wal nama hin gaafachiisu. Sana booda filmaataan biyya bulchina jedhame osoo uummanni uumaa hin beekin ifumaaf yeroo lama goda keessatti filmaata gaggeessuun akka waan uummanni isaan filatetti odeessaa turan. Warri dubbiin galteef sodaa irraa kan ka'e qoflaatuma kan keessi isaanii madaa OPDO'dhaaf harkatumaa turan. Warri gariin dhiisanii biyyarraa baqatan. Warri gariin falmii taasise kuunis ni hidhame kuunis ni dhume. Kuun achi buutee miila bakar waaree ta'an.
haa ta'u malee dhawaatuma dukkantii ifaa deemtuun ummanninis baay'inaan bayyanatu eegallaan filannoon duraan goda keessa ture ummatatti gabba'uu eegale. Dhaabni ummanni ni filanna jedhee jala yaa'aa ture dhaaba kaafaa'oodhaa kan Profeesar Mararaadhaan durfamu. Ummanninis bakka Mararaan faan argamanitti korojoo Dr. Mararaa faa xub godhuudhaan korojoo ODPdhaa qullaa godhu turan. ODP'n aangoo qabdi waan ta'eef korojoo Profeesar Mararaa faa qullaa godhanii kan isaanitti dabarfatuun akka waan Profeesar Mararaan faan hin filaminii godhan. Gandootaa fi aanota baay'ee keessatti akka Profeesar Mararaan faan hin dorgomne dhorgaa turan. Bakka garitti waajjira Profeesar Mararaa faa cufaa garii ammoo halkan dhaqanii guban. Ummanninis filmaata biraa hin qabu. Warri OPDO'n bitatte dhaqee OPDO qofaaf darbaa ture. Warri kun ammoo kaardii filmaata isaanii ciranii osoo humaa hin filatin hafaa turan. OPDO'nis waraqaa kijibaa tolfatuun korojoo afaan irratti guuttataa turan. Ummanni Oromootis baay'een garaan gubatee humnaan buluuf dirqame. Tooftaa OPDO'n filmaata irratti fayyadamte tanaafis artistoonni baay'eenis sirbaan akka galuufitti sirbanii himaa turan. Kana keessaa sirba artistii Falmataa Roorroo kasa'aa masheensanii sangaa dhalchiisan jedhu kana dhaggeeffannee walitti deebi'e. Saa masheensanii sangaa dhalchiisanii haqa abbaa qabu hadirree taa'uun shiraan ukkaamsanii. Durin jirree sangaan dhalee waan elmamuu harkeetti dammaqee soba daraan deemuu uummanni nayyamuu. Miila cabtee nutti hin fayyilamu har'allee ni gartan tooftaa jijjiiramu jajjabaadhaa namu. Dhugaa jedhe artistii keenya Falmataa Roorroo hedduu galatoomis hin jenna. Egaa daawwattoota keenya OPDO'n jennu tun gowwaa nama keenyaa baay'ee itti fayyadamaa turte. Warra garii maallaqaan akka inni ummatatti kijibu taasisaa turte. Warra garii ammoo kijibaan akka isaan dhaaba isaanii faarsan godhaa turte. Akka fakkeenyatti yoo isiniif kaafne ganda keessa deemuun akka isaan dhaaba Oromoof jecha ala gaara keessa ture ummata Oromoo bakka hin bu'u jedhanii TV isaanii kan mallasaa ummata keenya fixaa ture ummata biratti akka waan gaarii hojjete fakkeessanii ummata keenya taaziyaa teessisaa turan san irratti maqaa hamaa gochuun abaawoon bakka nun bu'u jechisiisaa turan. Akkasuma qabsaa'ota baay'ees ummata Oromoo bakka hin bu'u jedhanii abaaraa turan. Dubbii tanarratti obbo Jawaar Mohammad akkana jechuudhaan dubbataa dhaggeeffadhaa. Yeroo baay'ee waan jedhamu jira. Hagarraa Baaroo Tumsaa isaa taatu, Nadii Gammadaa isaa taatu, Hayilee Fidaa isaa taatu namni naa qabsaayii jedhee erge hin jiru. Namni sagalee kenneefi erge nu erge hin jiru. Ofirratti fudhannetti uummata Oromootiif dubbannaa jenna. Kaleessa irraa hanga irratti maal nuun jedhan? Abaawoon uummata Oromoo bakka hin bu'u, Kaafaa'uun uummata Oromoo bakka hin bu'u, Baaroon bakka hin bu'u, Jamaan Roobalee bakka hin bu'u jechaa turan. Dhugaa sagaleen nuun kennine bakka isin hin buune. Ofirratti fudhannee isinii qabsoofne malee. Har'a garuu hiree qabaachuuf deemtan. Namoonni isaan jibban, dhaabni isaan jibban, dhaabbileen isaan jibban dhugama bakka isin bu'an ammoo hin bu'anii gabbootanii korojoon ka bakka hin buune gabbuuftanii ka bakka isin bu'u ol baaftanii jechuudha. Akkuma haasaa obbo Jawaar Mohammad dhaggeeffattan ummanni Oromoo hoogganaa harka isaatiin filate kan itti amanu argachuun waan baay'ee murteessaati. Kanaaf Oromoon nama naaf ta'a jedhu sirriitti itti yaadee filatuu qaba. Maaliif yoo jettan hoogganaa gaarii hattuu korojoo bitattee ol baatuun osoo hin ta'in hattuu ormi nurratti shuumuun osoo hin ta'in ilma haadha abbaan eebbise dhaqee sagalee keessan fudhate filamaa jechuudha. Filannoo itti aanu kanarratti nama isinii ta'u ilaalcha isinii ta'u ajandaa isinii ta'u imaammata isinii ta'u bakka buufattan erga bakka nu buufattanii booda uf duuba laallu jechuudha. Nama tokkoof illee hin argamnu isiniif rabbi qofaaf ergamna jechuu gaafas. Danda'a Oromoo jechuun kan gaafii saba isaa deebisuuf halkanii guyyaa hojjetu kan garaaf hin bitamne kan diina jala hin fiine kan ummata isaa dura du'u argatuu qaba. Qe'ee teenya irratti illee humnaan ummata keenya irratti hin fe'amnu filannoo isaatiin yaada qabnu imaammata qabnu tarsiimoo qabnu lafa keenya ummata keenya keessa ni filamna. Sadarkaa biyyaatitti illee waan gadaa Oromoo qabdu waan safuu Oromoo qabdu as baafne ummata biyya keenyatiif dhiyeessine kan ummanni biyya keenyaa sabaaf sablammiin dhiyeessuun walitti daballe areera Itoophiyaaf gaanfa Afrikaatii ta'u ka shuruufkaan Oromootiif sabaaf sablammoota keessaa mul'atu gad dhiyeessuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Jeequmsii fi hanni jiraannan biyya diiguu danda'a. Keessattuu warri
mootummaa deeggartan waan tokko hubadha. Biyya san keessattuu Oromiyaa keessatti filannoo dhiisii marfee hatuun hin danda'amu yeroo ammaatitti. Baay'ee ulfaata. Kanaata jennaan rakkoo guddaa keessa seena jechuudha. Filannoo hatuun hin danda'amu. Filannoo hatuudhaaf tokkoffaa dammaqiinsi uummataa samii ga'ee jira. Lammaffaa humni mootummaa filannoo hatuun waa lama barbaachisa. Tokkoffaa ganzaba leecalloo ittiin nama sossobanii nama ittiin bitan barbaachisa. Lammaffaa immoo humna warra ganzaba didan kabalaan shimalaan garagalchan barbaachisa. Arra caasaan mootummaa jabina qabu ka filannoo hatuudha fayyamu hin jiru. Kannaan hata jee ofiifuu hatamuu danda'a. Kanaafuu ilmaan Oromoo hayyoonni keenyaa fi abboonni keenya hegeree ilmaan keessaniitiif jecha itti yaaddanii nama nu fayyada jettan ammarraa qopheeffachuun isin qabdiin gaafii keenya. Tole gaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya waan hamma ammatti nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha qophii keenya kana irratti yaada qabdan koomentii nuuf godhaa akkasuma sheer laayik sabskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jenna. Hamma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaatti nuuf tura.